Yooyyaa harka fuunee jaallatamoo kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitu bakka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaattuu nageenya keessaan badhaadhaa annagaa guutii galata waaqayyo nagaan korraa faalan isiniin jedha iddoo jirtanitti nagaa akka taatan abdii amantii guutuun qaba arras deebii dhufeen jira ana hawwii Oromtiitu hawwii maal qabattee dhufte jechuun keessanii naafu waan kana yoon ilaalu waan tokko isiniin jechuu barbaadeetanii maaliif amma hiriyoota qabaanne nam tokko nama ana akka kootti ofii koo yoon fakkeenya fudhadhe akka malee nam tokko yoon ofitti dhiyeesse hin shakku nama ofitti dhiyeesse sana hin shakku jechuudha. Nan jaalladha nan amanas shakkii kan jedhan na keessan nuuf garuu faallaasaa macaafni qulqulluun garuu nama jaalladha malee hin amaninaa jedha garuu an faallaa isaa irraa addatti nama yoon jaalladhe yoon ofitti dhiyeesse shakkuu hin beeku. Abbaa sana bakka akkuma garaa kootiitti nan amana akkuma ofii kootiitti allaala jechuudha. Viidiyoo kana ilaalee waan tokko kanarraa baradhu na godhe innis amma ijoolleen kuni amma sargiin kuni sargii mucayyoo Maahii jedhamtu jechuudha. Mucaa kana moo gaazexeessaa kana hin beektan jechuudha nama gargaaruudhaan beekama miidiyaa irratti innis jaraa wajjin jira jechuudha. Hojii gaazexeessummaa kana bawaa didanu malee Maahiin suni isaa wajjiniin hojjetti jechuudha duddubbee kaameraatti jechuudha. Har'a immoo sargii ishii waan ta'eef sargii ishii torbantu hafa waan ta'eef piroogiraamii footoo gochuutti jiran jechuudha. Innillee akka miinzee ta'e uffata miinzee uffatee jira jechuudha. Hiriyoonni Maahii shamarroonnis jiran jechuudha duukaa. Abbaa manaa Maahii duraanii mucayyoon gwaaddinyaan shamarraa isiin kan Maahii kuni abbaa manaa Maahii amma Maahii fuuchuudha jedhu kana jechuudha. Hiriyummaa wajjiniin walitti dhuunfiinsa jaalallee lachanii wajjiniin qabu. Garuu immoo gaazexeessaan kuni irraa quba hin qabu jechuudha kana. Isheen mucayyoonis wajjiniin dhufteetti jechuudha. Iddoo footoo fuulli isaanii hin dhoksamne maaliif qanii gammachuuti jedhanii waan yaadaniif fuula namoota kamiyyuu hin dhoksine jechuudha. Garuu gaazexeessaan kun irraa quba hin qabu jechuudha. Wanta kana duraanillee akka furan dubbata abbaa manaa Maahii jechuudha. Kana xumurreerraa dubbannee xumurreerraa araarramneerraa jedhee dubbata jechuudha. Amma gaafa sargii maali piroogiraamii footoo jarumaa wajjiniin akkuma nama footoo ka'uutti dhuftee namni kun nama sii ta'uu miti. Bakka asiin fayyadu siif hin ta'uu dhiisii jettiin jechuudha. Itti qophaa'anii maatiin mucayyoo baree qaniin sargii murtaa'e har'a immoo qanii jarreetti maali piroogiraamii footoo itti ka'uudhaaf itti qophaa'an jechuudha. Hundinuu uffatanii miinzee warri ta'anullee uffata miinzee uffatanii isheenillee beelloo ishee uffattee hiriyoota ishee wajjiniin gammachuu irra jiran jechuudha. Gidduudhaan dhuftee yoo isiin duraan wajjiniin turte hiriyaasii turte maaliif iyyee namni kun siin ta'uu hin jenneen yeroo maatiin dhaga'ee wanti hundi xumuramee jarritti qophaa'anii wanti hundi fiixaan bahee ka'etti dhuftee kun nama sii ta'uu miti siin fayyadu yoo jettuuni mucayyootti maaltu dhaga'ama isarra kan isirra iyyuu darbee maatiin ishee
akka malee abdiidhaan eeggatu jechuudha. Sargii ilmoo fi maatiin akka isaaniitti eeggatan namni kamiyyuu irraa quba qaba jechuudha. Gammachuudhaan eeggatu. Meeyyoo isiinii gaa'ela jaraa diiguudhaaf jettu mee maal fakkaata? Akkamittis hiriyaan qaba jedhanii nama ofitti dhiyeessuu hin danda'amaa? Nama muluu dhibbaa dhibbatti namuma akka namaannee nama goosisa jechuudha. Maaliif utuu gizee lafa duwwaa yookaan yeroo waan guddaa akkasii hin taane sayyuu kaameeraa fuulduratti utuu hin taane rakkoo hin qabu. Kanaafiyyuu hordoftoota kiyyaa hiriyaan baafatina isiniin jechuu kooti miti. Hiriyaa namni kamiyyuu hin qabaata. Garuu guutumaan guutuutti irratti of hin gatinaa jechuu kooti. Maaliif gara kana dadhabbii baay'ee qaba. Nama hin jaalladhaa yoo nuti dhiyeesse immoo hin shakku. Hin shakku akkuma kootiitti ilaala. Kanaaf immoo yeroo baay'ee miidhaan irra ga'eera. Fiixaan hin baasa jedhees nan dadhabe hangara kootti viidiyoo kana ilaalee akkan waan sana hojiirra oolchuu qabuun mataa koo amansiisutti jira jechuudha. Maaliif giddiidha waan tokkorraa of eeggannoo gochuun jechuudha. Kanaafiyyuu nama jaalladhaa. Hiriyaas baafachuu baafadhaa. Garuu immoo guutumaan guutuutti irratti of hin gatinaa isiniin jechuu barbaada. Anas kan akka nama fiixaan baasu fageenya godhu. Yeroo kana bakka namni nama waan ta'eef hin jijjiirama. Rabbi tokkicha kan hin jijjiiramne jechuudha. Namuma isin jaallatan ta'e isinitti jijjiirama. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaan isiniin jedha. Booddee nama amantanii irratti of gattanii kaatanii nama isin jaallattan amantan waan ta'eef booda immoo yoo abbaan sun jijjiiramu lapheen keessan akka malee cabaa akka malee gadda jechuudha. Sanarraan kan ka'e namumaayyuu itti dhiyaachuu nama sodaachisa jechuudha. Kanaafiyyuu dursanii of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Jara kanarraa ammaan kan hin baradhe bakka amma jarri kun gwaaddanyaadha. Ijoollee jarri shamarraa kun gwaaddanyaa maahii mucaa beelloo uffattu kanaati. Jara sana keessaa isiin uffata bunni uffattu suni dudubbeedhaan mucayyoo maahii jedhanu kana waraanaa turte jechuudha. Abbaa manaa maahiitii wajjin waan walitti dhufeenya duraan qabanuuf jechuudha. Qaneessa argeesi yoo xiqqaate yeroo biraatu jeequmsa kana kaasanii bareedduudha. Gaafa sargiisi irratti qopheessite hiriyaansi jeequmsa kana kaasuun ishee isayyuu immoo viidiyoo qarratsamuutti jira. Qanii gammachuuti jedhanii fuula hin dhoskine akka malee ulfaata dhugaa waaqa. Waan akkasiis gochuun hin ta'u. Yoo namallee sodaachuu didan rabbiin sodaachuun barbaachisaadha. Maaliif gaa'ela jechuun duutiif gaa'elli tokko jireenya namaa balleessuudhaaf xaaruun hin ta'u. Jireenya namaa balleessanii kan ofii tolfachuun hin danda'amu. Maaliif rabbi akka namaatii miti keessa ilaala waan ta'eef waan mucayyoon gaa'ela dhaabbachuuf jirtu kun irraa quba hin qabne gaafa sargiisii uumuun waan ta'uu miti. Isheen amma jalaa fashaleessuu jetteeti. Ofiisiitii minaalbaata abbaa manaa maahii sana jaalalli argisii jarri wal jaallatan keessaan baane yookaan inaafteeti ta'uu danda'a. Garuu akkas ta'uu hin qabu ture. Akka malee nama gaddisiisa dhugaa waaqa. Amma isiin beekaadhuma jeequmsa kana kaasuutti jirti. Qaniin footoo ishee kun habaduu gammachuurraa gaddaanaa dabarsitu jechuudha. Qanii kanarra oolchite jechuudha. Qanii biroos silaa hin danda'ama ture yookaan immoo ergi qaratsaan xumuramee booda wal gaafachuu hin danda'an ture. Argaama meessinumti. Meemii maal jettan? Qanii sargii ishee yookaan immoo piroogiraamii footoo ishee irratti viidiyoon kaa'amee jiru
hafukkiftu jechuudha. Qanii gammachuu ishee jalaa balleessuudha. Yoo akkana gootu hiriyummaan maayin jalqabu. Hiriyummaan maayin. Hiriyaa jechuun gaafa rakkina ofii kan namatti adda hin baane. Rakkina keessanii gammachuu keessattis kan nama wajjiniin hiratu. Akkana jaalala jechuunis gammachuu hiriyaa baafachuun gaafa rakkinaatiifis gaafa gammachuutiifis. Akkana yoo gaafa gammachuu namaa hiriyaan namaa gammachuu namaa akkas nama jalaa booressitu dhugaa waaqaa akka malee nama gaddisiisa. Kan biroo miti aanaa tokkoffaa maahiidha. Waan tokko irraa quban qabdu mucayyoon gaa'ela dhaabbachuuf jettu kuni irrii abbaan manaa maahiitii fi mucayyoo nama gaa'ela jara jeequuf gidduu galte kuni irraa qubaa qabaatan malee maahiin irraa wanti isiin beektu hin jiru jechuudha. Lammaffaa immoo maatiin beekanii maatiin itti qophaa'anii qaniin sargii itti murtaa'e jira jechuudha. አይደለም የኔት ምንድነው ግንኙነታችሁ? ግልጽ አድርጉልኝ። እኔ ምንም ከዚህ በፊት እየተጫወታችሁ እንደሆነ ነው። እኔን ዝም ብሎ እየተጫወቱ ነው አይደል? እኔን ዝም ብሎ ምን ማለት ነው? እኔ ማታ ምን ነበረ? እኔ ምን ሰምን ሸውዳ አጥፋ ካሜራው ምንም ይጠፋል ምንም ነገር የለም። እኔ ማታ ምን ነበረ ነው ራስ ጀመረ ባንቺ ከሰው ጉዳይ ካለ እኔ እኮ ሰው ጓደኛዬ ናት። ቀንጠብቀሽ በዛሬ ከመጥሽ ለምን ምን ማለት ነው? እንዲሆን አልፈልግም። ምክንያቱም እኔ ላይ ተጫወተው ነገር ሰላም ተጠቅሞ እኮ ነው እሷ ሚስቴ ናት። ምን ትመስል እንደዛ ብለኝ ነበር። እኔ ነው ሚስቴ ነው አይደለም። እና ምንድነው እኔ እናንተም እኮ እዚህ ጋር ምን ጓደኛሽ ነው? ይሄ ጨዋታ አይደለም። ከዚህ በላይ ጨዋታ አለ እንዴ? እጂ እኔ ለምርክኝ ወይኔ ዴዳን የምር በጣም ትገርማለህ። ይሄን ካንተ አልጠብቅም። እና እሷን የሸወርክ ነው ያልገባኝም ማለት እየተጫወታችሁ ከሆነ ነው ጨዋታ አሁን የሆነት ምን መሰለሽ አላማሽ ምንድነው? አንቺ እጂ የምርህን ነው? እኔ እየገባኝ አይደለም። እኔም እኮ እየገባኝ አይደለም ማለት እኔ ናፈቀኝ። እኔ ምንክ ነበር እኮ አላቅሽም ማለት እኔ ምንክ ነበር እኮ ምንክ ነበር አንቺ መልሽልኝ። አንተ ላግባሽ ብለህ ተመልከተ ቀለበት ያስደረከኝ ይችላል። እኔ እኮ ሄደናኝ እኔ ሄደናኝ ኧረ ተው የማታውቁት ነገር አለ። ምንድነው? እሷ ለምን የምንም እሷ ታጥናና እኔ እናንተ መልስልኝ። ሲጀመር እኔ እናንተ ምን አውቅ አንተ እኔ እሷን እንደው ሰርቀም ነው አልሰርቀም ብለህ እኔ ካንቺ ጋር ሰርቀም ከዚህ እናንተ ጋር ሄደሃል እኮ እናንተ ሰርቀኝ እጂ ምን ሞታል በጣም ትገርማለች። የምር ይሄን ካንተ ያጣበቅ ምን ነው ይዘሽ የመጣሽው? አንቺ ምን ታረጊ ነው? እኔ ላይ ቀለደክ ሷ ላይ ምን ቀለደ ማለት ምንድነው? ምንድነው የጨዋታ ነው ያስ ምን ማለት ነው? እኔ እናንተ ምን ነበር ይኸውልሽ እየቀለደ ነገር ምንም ቀልድ የለም። ያምር ምን ነገር እዚህ በፊት አቃታለሁ ከዚህ በፊት አቃታለሁ ነው ካንተ አባሹ እዛ የበለጠ ነገር ከሷ ጋር ያወራሁት ተነጋገርኩት ነገር የለም። ምንም ነገር የለም። አይ ዋሸን ነገር እና እንኳን እሷ አይ ማለት ማለት አንተ እንኳን አይበቃል ምንም ነገር የለም። ምንም ያደረግ ነው እና አንቺ እሺ እሺ አይ ካሜራ እንዳታጠፋ እጂ እኮ ነኝ እዳር ገባኝ እንዴ ካሜራ እኔ ሁሉንም ማየት ስለፈለኩ ነው እዚህ ጋር ቆመት ምን እንደምታወራ ማየት ስለፈለኩ የመጣሁት ሲጀመር ምን ማለት ነው? ቆይ እዚህ ጋር እሺ እኔ እኮ ተግራ ተጋባሁ እኮ ምንድነው? በጣም ትገርማለች። የምር
እኔ ካንተ አልጠብቅም ጀመር ምንም ማቆ ነገር የለም ወይ ካፌቻችሳ ምን እንዳረግ ምን ማለት ነው እኔ